fedhii foonii isaa dursa taanaan qabeenya irratti hundaa'ee gara kee dhufa taanaan akkasumas bilisummaa mataa isaa qofa barbaada taanaan maatii isaas hin barsiisu taanaan hiriyoota isaas hin barsiisu taanaan akkuma kanallee fuudhee mana qaba taanaan akkuma kanallee dubartii tokko wajjin hariiroo jaalalaa gaggeessuu sodaata taanaan itti gaafatamummaa fudhachuun sodaata taanaan dubartii wajjiniin bultii horachuun sodaata taanaan yoo namni naannoorraa yookaan ollaa isaarraa namni tokko fuudhee jireenyi namoota sunii yoo diigameera ta'e inni sammuu isaa keessatti akka jara sunii ta'a laati gaa'illi koo jedhee salphii konfidensii hin qabu taanaan dhiirri akkasii jireenya kee keessatti irra taanaan gonkumaa kan kee ta'uu hin danda'u. Kanaaf namoota fedha foonii isaanii dursan namoota qabeenya dursanii qabeenya shamarran gaafatan akkasumas namoota maatii isaanii hin barsiifne dhiira fuudhee mana qabuu fi nama salphii konfidensii hin qabne faana hariiroo jaalalaa gaggeessuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf mata dureen keenyarraa dhiirri gonkumaa kan kee ta'uu hin dandeenye amaloota shanan kana qaba. Kanaaf mana kana laayik gochuun sabskiraayib gochuun hin dagatinaa ceesa booda. Yooyaa akkam jirtu hordoftoota wiirtuu jaalalaa baga nagaan gara chaanaalii keenyaa nagaan dhuftan. Ani nagaa kooti isinis akkasiin nagaa taatan abdii guddaan qabu. Egaa akkuma gisee kaan jedhu warri mana kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun akkanuma laayik gochuun maatii keenya ta'a nuti dabalamaa isiniin jechuun barbaada. Egaa har'as akkuma gisee kaanii mata duree addaatiin isiniif deebi'ee jira. Kanaaf iyyuu hamma dhumaatti na waliin tura yoo isin tole immoo hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa dhiirri gonkumaa kan kee ta'uu hin dandeenye dhiirri amaloota kana qaba yoo ta'e gonkumaa kan kee ta'uu hin danda'u. Sababni isaa iyyuu fakkeenyaaf dhiirri tokko fedhii foonii isaa dursa yoo ta'e qabeenya si gaafata yoo ta'e bilisummaa ofii isaa barbaada yoo ta'e dhiira fuudhee mana qabu yoo ta'e akkasumas dhiira shamarran tokko wajjin jiraachuu hin dandeenye yoo ta'e dhiirri amala akkasii qabu tasuma kan kee ta'uu hin danda'u. Kanaaf hamma dhumaatti na waliin tura tokko isaa waliin ilaala. Egaa dhiirri tasuma kan kee ta'uu hin dandeenye yookaan dhiirri gonkumaa kan kee ta'uu hin barbaanne hin dandeenye tokkoffaa dhiira fedhii foonii isaa dursu. Fakkeenyaaf hariiroo jaalalaa keessatti jaalalli aarsaa guddaa akka nama kafashiisu beekamaadha. Haa ta'uyyuu malee san keessatti namni tokko gara jireenya kee gaafa dhufe yookaan akkuma isin hariiroo jaalalaatti galtaniin fedhii foonii isaas gaafata taanaanii tasuma namni kun kan kee ta'uu hin danda'uuni. Sababni isaayyuu inni gara kee kan dhufe fedhii foonii isaa irratti hundaa'ee yookaan fedhii ofii isaatii qabu bahachuu dhufe malee gonkumaa kan kee ta'uu yookaan jireenya boruu si faana jiraachuudhaaf miti jechuudha kan inni dhufe. Kanaaf dhiirri hariiroo jaalalaa keessatti osoo isin waa'ee jireenya keenya boruu hin yaadiin osoo isin hariiroo jaalalaa keessatti teessanii waan tokko mari'atiin osoo maatiin waliin barsiisin osoo maatiin hiriyoonni keessan isin hin beekin akkuma dhufeen akkuma si argeen fedha foonii isaa dhiirri dursu jireenya kee keessatti gaa'ilaaf yookaan hariiroo jaalalaa keessatti siif ta'a osoo hin taane fedha foonii isaa bahatee yookaan yeroodhaaf sitti fayyadamee boru deemuu danda'a jireenya kee keessaa. Kanaaf jireenya kee keessatti dhiirri gaafa gara kee dhufu dirqama beekuun sirra jiraataanii nama tokko gaafa si faana taa'ee haasa'u biheeviyerii nama sunii beekuu dandeessa. Dhiironni baay'een akkasitti dhufanii fedhii foonii isaaniirraa yookaan yaada isaan siif qaban saayikooloojii isaaniirraa dubbisuu ni dandeessaanii. Baay'een isaanii jireenya gara boruutiif kan barbaadantu jira. Baay'een isaanii garuu fedhii foonii isaaniitii qofaaf kan si barbaadantu jira. Kanaaf dhiirri fedha foonii isaatiif si barbaadu akkuma si argee maal godhaa mana algaa qabaanii. Mana algaa qabaa kootu kilaasii kana teenye haasofna siin jedha taanaani sii dhumateeraanii. Itti dabalees immoo rakkoon qabu gaa'ila keenyaan durattis yoo waliin ciifne minaamin jedhee gaaffii akkas akkasii si dhiyyeessa taanaan dhiirri kun gonkumaa kan kee ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf dhiironni gaafa hariiroo jaalalaa keessa seenanii dhiirri dhugaadhaas hin barbaanne haamlee kee cabsuuf nama gadi si taasisuuf sitti taphatee deemuu barbaadu jalqaba maal godhaa fedha foonii si gaafataan jechuudha. Dhiirri kan kee ta'uu hin dandeenye. Inni lammaffaa dhiirri gonkumaa kan kee ta'uu hin dandeenye qabeenya si gaafataani. Dhiirri gonkumaa kan kee ta'uu hin dandeenye qabeenya si gaafata. Fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti keessattuu yoo fudhanne ta'ee ijoollota biyya Arabaa fakkeenya yoo fudhanne dhiirri tokko gaafa gara riileeshinii jaalalaatti shamarran tokko jaalala gaafatuuni
Fakkeenya dubartiin tokko biyya Arabaa turtee galte yoo jechuu dhagahe dubartii sun hariiroo jaalalaatiif itti siquu yoo barbaade qabeenya gaafata. Makiinaa qabdaa, mana qabdaa, maal qabdaa jedhee wantoota akkasii gaafataani. Kun immoo dhugaadhumaanii siif laphee gaarii qabaatee siif boru abbaa manaa gaarii ta'uudhaaf fedhee osoo hin taane kaayyoosaa tokko maalidha? Fedha fooniisaa fi akkasumas qabeenya sun irratti hundaa'ee qabeenya sun harkasaa keessa galchatee sidhiisee deemuudhaaf. Fakkeenyaaf baay'een namoota hamma gaafa riileeshinii jaalalaa keessa seenanii dubartiin biyya Arabaa kana jirtu irra caalaa ishee qabeenya isheetti dhiira fuutiini. Gaafa kana isiniin jedhu qabeenya ofii keenya asitti horannetti boru gaafa hariiroo jaalalaa keessa waliin seenne waliin itti jiraannaani. Kanaafuu dhiironni baay'een immoo yeroo ammaa kana maal gochaa jiru? Erga harka keessa si galchatanii yoo mana qabaatte mana si farramsiisanii makiinaa yoo qabaatte makiinaa si farramsiisanii akka heera mootummaa naannoo Itoophiyaatti dhiirri tokkoo fi dubartiin tokko erga wal fuudhanii yookaan erga hariiroo jaalalaa keessa seenanii mana tokko waliin galaniiti duratti ji'a ja'a. Amma garuu bultii 90tti gasheera. Bultii 90 abbaan manaa tokko fi haati manaa tokko mana tokko keessa waliin jiraannaan qabeenya qaban sun dirqama waliin qooddatu. Kanaaf dhiirri tokko gaafa jireenya boruutiif sin barbaadu yoo ta'e qabeenya kee ilaalee gara kee dhufee saniin booda maal godha? Qabeenya kee sun irra teedhe. Kanaaf dhiirri konkumaa kan kee ta'uu hin dandeenye qabeenya si gaafata taanaan maal qabda siin jedha taanaan birrii meeqa qabda siin jedha taanaan maal keessaa hojjetta siin jedha taanaan si dhumateeni. Sababni isaayyuu jaalala keessatti qabeenyi hin barbaachisu. Qabeenya irratti hundaanii wal jaalachuun abadan jireenya hin ta'uuni. Sababni isaayyuu akkuma har'a qabeenyi dhufe kun boru qabeenyi kun dhumuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf dhiirri dursi hariiroo jaalalaa keessatti qabeenya si gaafate taanaan dafirraa siqi. Siif hin ta'u. Si madaa'u. Jireenya kee boruu siif hin ta'u. Boru akkati qalbii kee dhabdu, akkati sammuu kee dhabdu, akkati eenyummaa kee gattu si taasisa. Kanaaf dhiirri hariiroo jaalalaa keessatti qabeenya si gaafata taanaan gonkumaa kan kee miti. Yeroodhaaf malee hamma gaafa qabeenya sun si harka gashatutti giiftii qosii fandu'aa si malee ijji koo lafan argu si malee jiraachuu hin danda'u jedha malee kan kee miti siru. Kanaaf dhiirri qabeenya dursee si gaafatu jireenya kee keessa hin galchiin. Sababni isaayyuu erga wal jaalatanii namni jaalala dhugaa siif qabu tasuma qabeenya irratti hundaa'u. Kanaaf lammaffaan dhiirri qabeenya si gaafate jireenya kee keessa kan kee ta'uu hin danda'u. Inni sadaffaa dhiira bilisummaa mataa isaa barbaadu. Dhiira bilisummaa mataa isaa barbaadu gaafa akkana isiniin jedhu dhiira maatii isaa si agarsiisuu hin barbaanne. Hiriyoota isaa si agarsiisuu hin barbaanne. Dhiira si qofaan si bicheedhaan arguu barbaadu. Dhiirri akkasii gonkumaa kan kee ta'uu hin danda'u. Dhiirri maatii isaa akkati beektuu hin barbaanne, akkati hiriyoota isaa beektuu hin barbaanne, akkati jiruuf jireenya isaa beektuu hin barbaanne, lafa oolmaa isaa akkati beektuu hin barbaanne, maal akka hojjetu ati beektuu hin barbaanne, already background isaa hundumaa dhiirri akka ati beektuu hin barbaanne boruu kan kee ta'uu tasuma hin danda'u. Kan keessi miti. Sababni isaayyuu otoo dhugaadhaan si jaalata ta'e, laphee qulqulluudhaan gara kee dhufaa jira osoo ta'e. Sitti qabaachuu keettis boonee, dhabuu keettis boonee, si faana jiraachuun fedha osoo ta'e jechuudha. Maatii isaa si barsiisa, maatii kee bara, hiriyoota isaa si barsiisa, hiriyoota keessa bara. Bakka oolmaa isaa sitti himu, bakka oolmaa keessi qorata. Dhiirri akkamii? Dhiirri kan kee ta'uu danda'u. Dhiirri kan kee ta'uu hin dandeenye garuu bilisummaa mataa isaa qofa barbaada. Ofii isaatiif akka barbaade bahee galuu, akka barbaade jiraachuu, yoo barbaade maatii kee baruu, yoo barbaade dhiisuu garuu ati eenyummaa isaa, maatii isaa, maalummaa isaa akkati bartu abadan hin barbaadu jireenya isaa keessatti. Dhiirri akkamii? Dhiirri konkumaa kan kee ta'uu hin dandeenye. Inni arfaffaa dhiira fuudhee mana qabu. Dhiira fuudhee mana qabu. Dhiirri fuudhee daa'ima qabu kan kee miti. Keessattuu yeroo ammaa kana yoo ilaalle baay'ee shamarroota dhiira dargaggeessaa
dhiira fuudhee mana qabu barbaadan. Sababa maaliiti? Dhiirri fuudhee mana qabu osoo mana qabuuti dubartii biraa bira deemee wanta hin taane kan hin hojjetu tokko qabeenya irratti hundaa'eeti. Qabeenya qaba yoo ta'e. Lammaffaan immoo jireenya isaa keessatti dubartootatti taphatee darbuu barbaada yoo ta'e yookaan namuma kaleessa aseessee dhufaasaa dubartoota hundumatti taphatee bira darbu dhiirota akkasiiti. Kanaaf hamma barbaade soo ta'e dhiirri mana qabu jireenya kee keessatti si fayyadu. Sababni isaayyuu osoo ati hamma barbaade soo ta'e otoo ati rakkattee jireenya mana isaa sun yaada malee siin akka barbaadeetti sitti taphata. Yeroo fedhii isaa qofatti dhufee si faana haasa'a malee akka barbaade osoo ta'eyyuu mana isaa caaltuu fe'ati. Mana isaa dursituu fe'ati. Dhiirri mana qabu, dhiirri fuudhee daa'ima qabu jireenya koo keessatti naa ta'a jettee yaadi. Gonkumaas kan kee ta'uu hin danda'u. Sababni isaayyuu waatoo jala waatoo jira jedha Oromoon gaafa mammaaku. Namni kun osoo jireenya gaarii, biheevirii gaarii qaba ta'eeti kaleessayyuu osoo fuudhee jiru yookiin haadha manaatiin hin gadhiisu yookaan immoo haadha manaa manatti gatee sibira hin dhufuun rakkoo wayii qaba. Namni mana isaa jireenya mana isaa keessaa jijjiirrachuu hin dandeenye, rakkina mana isaa keessaa furuu hin dandeenye, niitii lammaffaa fuudhee tasuma furamuu hin danda'u. Inni guddaan ati dhiira yoo taate jireenya mana kee keessaa furtee rakkoo mana kee keessa jiru sun furtee yoo ta'uu baatte haadha manaa kee biraa gaggeessitee fuudhuu dandeessa. Garuu dhiirri fuudhee soo mana qabu soo maatii qabuuti jireenya dubartii biraatti adeemu gonkumaa kan dubartittii sun ta'uu hin danda'u. Inni shanaffaa dhiira shamarran tokko wajjin jiraachuun barbaada. Dhiironni akkasii baay'ee isaaniitu jiru. Kan gaa'ila sodaatan. Kan gaa'ila baqatan. Ofitti amanamummaa kan hin qabne. Namni tokko ollaa isaanii irraa yoo kufeera ta'e abaluyyuu kufee ani hin danda'u jedhee kan yaadu. Waan tokko hojjechuuf kan hin kaayyeeffanne. Waan hunduma keessatti sodaa kan keessa isaarraa qabu. Dhiirri akkasii jireenya kee keessatti siif hin ta'u. Gonkumaas kan kee ta'uu danda'u. Amma fedhee osoo jaalattee dhiira akkasii kan kee gochuu hin dandeessu. Sababni isaayyuu sodaa qaba keessi isaa. Waan sodaatuuf. Waan self confidence waan hin qabneef. Kanaaf dhiironni amaloota kana shanan qabanii jireenya kee keessatti ilmoo dubartiitiif gonkumaa kan keenya ta'uu hin danda'an. Kanaaf hariiroo jaalalaa gaafa uumtu nama tokko faana gaafa hariiroo jaalalaa uumtu namni kun akkamii beevereessa. Namni kun amala akkamii qaba. Qabeenya irra dhaabbatee na jaalataa, fedha foonsaa dursaa, maatii isaa na barsiisaa. Jennee maal gochuu qabna? Yaaduu qabna dursinee. Namoonni amaloota kana qabanii gonkumaa kan keenya ta'uu hin danda'an. Yaaduma aarsaatti kan falla malee, yaaduma yeroo keenya itti gubna malee kan keenya ta'uu hin danda'an. Kanaaf viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Amalumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoo biraatiin nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha. Bye bye.